Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtuu hordoftoonni chaayinaalaa Khadijaa Tuubii Show hundi keessan baga jiraattanii akkam jirtan nagaa keessanii nageenyi kiyyaa gaariin mukkeen cabsee akka isin bira ga'u abdiin qaba inshaallah. Ani jira alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Asumatti aansee obboleeyyan kiyyaa yuutuubii kiyyaa chaayinaala kiyyaa Khadijaa Tuubii Show hundi keessanii sheer saabskraayib laayik gootanii koomantii keessan yaada qabdan koomantii jalatti akkana barreessitanii kabajaan jaalalaan isin gaafadha. Obboleeyyan tiyyaa ijoollee Oromoo hundi keessan isin jaaladha, isinis akkana jaalattan abdii guddaan qaba. Asumatti aansee warroota chaayinaala yuutuubii fayyadamtanii fi aappii xiqqaa isaa kan xiqqoof isin fayyadu sa'aatii keessaniif isin fayyada jedhee yaaduu ofii itti fayyadame isinillee akka itti fayyadamtan abdii qaba jechuudha. Kanaafuyyuu na hordofaa isiniin jedha inshaallah. Aappiin isa kana jechuudha. Aappii kana jechuu nirgisan jedhee yaada. Aappiin kana Oktiraamp kana isa kana hin buufattu. Eessaa buufattu? Play Store keessan keessa seentanii buufattu jechuudha. Play Store keessan keessa seentanii buufattu. Kunoo inni kana ani dura buufadhee waan jiruufi jechuudha. Open jedhaani maal dhiifamaa Arabirra jira hantiin kiyya. Asumatti aansee kunoo akkuma argaa jirtani yuutuubii bira dhayxu jechuudha. Akkuma argitanii kunoo yuutuubii asitti baasa. Kunoo yuutuubii asitti baasa jechuudha. yuutuubii asitti baasa. Sorry, adirra jira mul'atu jira. Kunoo yuutuubii hin argitan jedhee yaada. Yuutuubii jechuudha xiyyeen irra kaa'aa ture adii waan ta'eef mul'achuu dide. Kunooti yuutuubiin yuutuub kana keessa seentanii yuutuubii keessa seentanii chaayinaala keessan barreeffattanii chaayinaala keessan ka barbaadan barreeffattan jechuudha. Asitti sa'aatii taayimii keessan yeroo xiqqoo keessatti guyyaa keessatti sa'aatii 100 asabsiifachuu dandeettanii sa'aatii 50 asabsiifachuu dandeettanii jawwaala keessan irratti guyyaatti sa'aatii 20 jawwaala keessanii yeroo qabdanitti waan feetan duubaan jawwaala keessanitti fayyadamaa. Waan feetan jawwaala keessanitti fayyadamaa asiin immoo dhuftanii itti barreeffattan jechuudha. Asirratti barreeffattanii yuutuubii keessan bantanii jechuudha. Akkuma argaa jirtanii hammatuni isii kana fakkeenyaaf feestii isiiti
reestiisi laaluu fedhaan ammasiin jechuudha. Kun akkuma agartanii asiin itti banadha jechuudha. Isiniin galleef dubaleedha. YouTube kana keessa gala ifama awwalarratti deebi'a akka sirriitti isiniif galu gadi buufadha jira jechuudha. Ani dura gadi buufadhe kun asirratti jechuudha. Inda jechuudha asirratti caqasa. Kunoo YouTube kana keessa intan jechuudha. Awwala emailii keessan isin gaafata. Awwala yoo buuftan waan dura buusee jiruuf emailii isin gaafata. Emailii keessan ka YouTube itti guutu achi booda asirratti dhuftu jechuudha. Anamma asumarratti asirratti maqaa baafatanii barreeffatanii maqaa barbaadan keessan barbaadanii kanama biraa asirratti dalagsisuu barbaadanii ka barbaadan barreeffatan asirratti jechuudha. Anamma kan dalagsisuu barbaada waan ta'eef isa kana banadhe lilistii namicha kana kan inni walirra hidhate kana taphachiisuu barbaada nama kana jechuudha. Asirratti jechuudha. Kunoo asirratti dhahe isa kana taphachiisuudhaaf asirrattidha. Asirratti arabiini bakka kanatti dhiifama. Bakka kanatti kiyya arabiini mutaaba'aatti jedha. Isin immoo okay jedhee isinii dhufa. Isinii galee okay jedhee dhufa bakka kana okay gootu. Kiyya arabiin immoo asirratti mutaaba'a. Keessan immoo karaa harka bitaa kanarratti ba'a. Kiyya karaa harka mirga kanarratti ba'a. Arabirra waan jiruuf dhiifama. Asirratti isinii ba'a okay jedhee okay gootan dhuftuun viidiyoo keessan jechuudha. Isa kana asiin jalqabsiiftanii juwaala keessan qicceeroftanii keessaa baatu jechuudha. Keessaa baatanii juwaala keessan mataa isaa gadi xooftanii karaa duubatiin akka adiyooti jechuudha. Hin cufata jechuu ammasitti asiin hin bantu jechuudha. Asiin bantanii juwaala keessan fakkeenyaaf karaa barbaadan deemtanii waan barbaadan bilbila sagalee yoo qaba sagalee qofa gadiin qabdanii bilbila waan barbaadan deemtanii ilaaluu dandeettu jechuudha. Waan tokkollee isin hin daangessu homa takka jechuudha. Yoo biratti waan feetan dalagachuu dandeettan jechuudha. Homarraafuu isin hin daangessu. Homa tokkorraafuu isin hin daangessu. Homa tokko wanti inni irraa isin daangessu hin jiru. YouTube keessa galtanii waan feetan laaltanii waan feetan hojjettanii gara feetan bilbilattanii wanta barbaadan itti fayyadamtu jechuudha. السلام عليكم شباب وبنات، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم بأداء جديد الى القناة ومكاشف اماكن. سبسكرايب لايك gochuu hin dagatinaa. Kommentii keessan immoo na barreessuu hin dagatinaa. Kommentiin keessan nama gammachiisa. Waan isin dhibe mootuyyuu na gaafadha. Yeroo tokko hin cufata. Yeroo sagalee faa qabdanii gizee tokko jechuudha darbee hin cufata. Yeroo inni cufate immoo dhayxaniitumaan eeddanii duuma kanaan cufata malee asirra hin taru. Dhuftanii asiin banattu jechuudha. Yoo inni cufate asiin akkanatti ta'ee akkanatti deebi'a. Yoo inni cufate dhaqxanii banattu jechuudha. Isinii galee akkasii amma asirratti fakkeenyaaf isa kanarratti akkaawuntii dabalattanii viidiyoo keessan irra deddeebiin dalagachiifachuu dandeettu jechuudha. Asitti jechuudha akkaawuntii dabalataa fiddanii viidiyoo keessan irra deddeebiin dalagachiifachuu dandeettu. Akkaawuntiilee irratti hidhattanii jechuudha. Baay'ee tokko isin fayyadaa juwaala keessanillee isin irraa hin qabu. Waan feetan dalagataa sa'aatii keessan hassasiifachuu dandeettanii. Kanaafiyyuu itti fayyadamaa. YouTube kiyyallee share subscribe like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Irra deddeebi'ee nagaa isin irratti dhaammadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.